Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota televizyiinii OMN kun sagantaa kuula ogummaati. Sagantaan keenya kuula ogummaarraa hayyuu falaasamaa keessattuu ogeessa falaasamaa Afrikaa isiniif dhiyeessee jira. Keessummaan keenyarraa Dr. Yoosef Mulgeetaa Baabaati. Dr. Yoosef barsiisaa yuunivarsiitiitti falaasamaa Afrikaa barsiisuu dabalataan illee qorataa falaasamoota Afrikaa gurguddaati. Egaan sagantaan keenya maaddii beekumsaati. Hanga dhumaatti nu waliin turtanii beekumsa soorattu. Aye Dr. Bagana gaan dhuftan. Bagana gaan eeddan. Egaan akkuma nama dubbachuuf yaale ogummaan keessan gama falaasamaa keessatti keessattuu gama falaasamaa Afrikaatiin jechuudha. Mee jalqabumaan waa'ee falaasamaatti baay'inaan utuun seeniin ilaalchi hawaasni keenya yookaan namni hedduun keessattuu Afrikaa keessatti falaasamaaf qabu barnoota nama maraachuu, barnoota toorarraa nama kaachisuu. Barnoota amantii irratti illee ilaalcha irratti illee dhiibbaa qabu godhameetu yaadama. Hawaasni ijoollee masaayyuu barnoota kana akka baratan hin fedhu baay'inaan. Dhiibbaa sana cabsuu akkamiin dandeessan? Digiriin keessan tokkoffaan, lammaffaan, sadaffaan barnootuma kana? Barnoota kana digirii tokkoffaa biyyee, digirii lammaffaa MA, digirii sadaffaa illee PhD sumaanan fudhadhe. Xiina amantiidhaan illee akkasuma teoloojii isa nuyi jennuuni isaanis digirii tokkoffaan qaba biyya Urbaanana Yuunivarsiitii Roomiidhaan fudhadhe. Argitee yeroo baay'ee nuyi gaaffiiwwan ambiroo fundamental questions kan jedhamu jira. Gaaffiiwwan ambiroo, gaaffiiwwan bu'uuraawwaa gaafachuun uumama dhala namaati. Falaasamnis isarraa madda. Fakkeenyaaf namoota tokko yoo argiteetta ta'e falaasamni maali jettee gaafa gaafattu barsiisonni falaasamaas haa ta'anii warri karaa falaasamaa leenjifamanii namoonni kitaabota adda addaa dubbisanii jechi falaasama jedhu jechoota Giriikii lamarraa dhufe. Fiiloo jechuun jaalala. Soofiyaa jechuun immoo ogummaa. Kanaafi jaalala ogummaa jedhanii hiiku. Kuni garuu baay'ee dhiphoodha falaasama hiikuudhaaf. Maaliifan siin jedhee waa'ee falaasamni gaaffiiwwan ambiroo gaafata gaafa jennu wanta tokkotu jira. Isa kana ibsuudhaafi tarii namoonni nu ilaalanis nu dhaggeeffatanis sirriitti akka hubatanii fi mee fakkeenya tokkoon sii kenna. Waa'ee falaasama. Namichatu maal seete? Namichatu hindaanqoo horsiisa. Namichi hindaanqoo horsiisa. Amma kana sirriitti qalbeeffadhu. Guyyaa tokko laga bu'ee hidda kutuuf laga bu'a. Hidda kutuuf gaafa laga bu'u akka carraa hanqaaquu lama arga. Hanqaaquu lamaan kuni hanqaaquu ijoo biraati. Beektaa? Hanqaaquu ijoo biraati. Isa booda hanqaaquu ijoo biraa kana hidda sana muree gaafa gara manaatti deebi'u kan puuphaa yookaan hanqaaquu hindaanqoo wajjin waliin makee booda guyyaa 21 booda hindaanqoon kun iyyaasti. Waggaa 2 booda egaa waggaa 2 guutuu hindaanqoo kana wajjin jiraate guddate. Ijoo biraati? Booda waggaa 2 booda garuu gaaffii tokko gaafatan hindaanqoowwan kana lukkuuwwan kana maal jedhee gaafata? Ol ilaalanii beektaa lamaan isaanii. Maaliif nuyi akka warra joobiroota kanaa hin balaliinu jennaan nuyi uumamni keenya akkasii balali'uu hin dandeenyu. Isa booda joobiroonni kun lamaan hindaanqoo wajjin akkuma dhalatanitti yaa'anitti puuphaa keessaa dhiifama guddatanii du'anii jedhama. Maal si argisiisa? Utuu hin barrisin garuu uumamni isaanii barrisuudha. Kun maal si argisiisa beektaa? Gara falaasamaatti gaafa fiddu takka namoonni keenya gaaffiiwwan ambiroo yookaan immoo fundamental questions isa jedhuun gaafatan. Kun immoo falaasaa ta'uun yookaan immoo filoosofer isa nuyi jennu isa ta'uun uumamuma namaati. Gaaffiiwwan fakkeenyaaf argiteetta yoo ta'e
sabni kamiyyuu waa'ee dinagdee, waa'ee amantii, waa'ee siyaasaa, waa'ee hawaasummaa wanta jedhu qaba. Kun hundumtuu eessarraa maddee dhufe yoo jette falaasamarraa dhufe. Garuu namoonni keessatti iyyuu biyya keenya keessatti namoonni baay'een karaa dogoggoraatiinidha kan isaan hubatan. Maaliif gaaffiiwwan akkasii gaaffiiwwan falaasamaa gaafachuun uumama dhala namaati. Uumamumaan kan nuyi argannedha. Fakkeenyaaf akka falaasama Oromootti ximbeekumsi yookaan epistemoloojii inni nuyi jennu ximbeekumsi maddi isaa lama. Tokko muuxannoo jireenyaarraa argatta. Tokko immoo innate knowledge isa nuyi jennu beekumsa uumama. Beekumsa uumamaa kana karaa ayyaana arganna jenneeti kan nuyi beeknu. Toggoowwan jechuun pillars. Falaasama Oromoo keessatti toggoowwan xiinjireenya Oromoo ontoloojii keessaa tokkoma fakkeenyaaf ayyaanadha. Ayyaana kanaan nuyi dhugaan addunyeessaan universal truth akka jiru fakkeenyaaf beekna. Kanaaf gaaffii akkasii gaafachuun uumamuu dhala namaati. Namni nama ta'ee gaafa dhalatu gaaffii gaafata. Gaaffiin kun immoo gaaffii adda garaa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf ijoollee xixiqqoo yoo fudhattee ilaalte ijoollee xixiqqoo mataan isaanii gaaffii gaafatu. Achirraa madda falaasamni bari. Maaliif gaaffii gaafatta? Gaaffii fakkeenyaaf ijoolleedhuma waggaa 3, waggaa 4, waggaa 5 yoo fudhattee ilaalte haadholii isaanii yookaan nama arganni nama guddaa kun maalidha? Ayyo kun maali? Jedhanii gaafatu. Kun maal si argisiisa? Dhalli namaa uumamaan by nature gaaffii gaafata. Utuu dubbannu falaasama keessatti deebii caalaa gaaffiidha barbaachisummaa kan qabu. Maaliif iseete? Wanta tokko gaaffii sana sirriitti nu banne taanaan akkatti deebii sirrii itti laattuu hin qabdu. Takka fakkeenyaaf deebii kan hin barbaachisne jiru. Deebii kan hin barbaachisne. Fakkeenya sii kenna. Fakkeenyaaf namni tokko dhufee si gaafata. Yookaan deebisaa deebisuu kan hin dandeenye. Fakkeenyaaf jalqaba buuphaa hanqaaquu moo handaanqoo dura ture yoo siin jedhee waan akkasii akkatti deebistuu hin qabdu. Amantiidhumaan fudhatta. Yookaan Waaqayyo yookaan Rabbi maqaa addaa garaa fayyadame inni kaan gooddeedha, inni kaan Egziyaabeeridha, inni kaan Maganoodha. Wanta tokko rakkoon qabu inni jalqabumaa kaasee Waaqayyo handaanqoo uumeera jedhee yoo amantiin fudhatte malee waan akkasii kana fakkeenyaaf deebisuu hin dandeessu. Garuu gaaffiiwwan kan seenaa, kan falaasamaa, kan amantii, kan dinagdee, kan siyaasaa, kan hawaasummaa gaaffiiwwan kana hundumaan gaafatta. Kun immoo uumama dhala namaati. Kanaaf karaa tokko yoo fudhatte ilaalte namni hundumtuu falaasaadha. Everybody is a philosopher. Everyone, I mean. Inna ilaa isa kanadha. Kanaaf dogoggoraan hubachuun sirrii miti. Fakkeenyaaf namoonni tokko sammuu kalaqa dhala namaa yookaan sammuu Rabbi sii kenneeni wanta dhugaa tokkorra gahuudha falaasamni. Utuu amantiitti hin hirkatin. Garuu namoonni tokko maal jedhanii mormuu beektaa? Amantii faith yookaan immoo religion haa jennu fi falaasamni wal mormaa jedhanii warroonni yaadan jiru. Contradict. Garuu kun sobadha. Maaliif beektaa? Maddi dhugaa hundumtuu Waaqayyo. Si argiteeta Waaqayyo madda dhugaati. Kanaaf maddi amantii Waaqayyoodha. Maddi beekumsa, maddi intellect sammuu Waaqayyo nuu kennes isa maddi isaa Waaqayyoodha. Kanaaf Waaqayyo immoo mataa isaa mormuu hin danda'u. God cannot contradict himself jenna. Magaa Doktara falaasamni Afrikaa uummanni gurraacha baay'inaan uummata Waaqa beekaa jennu. Waaqa jedhee akkasumaan dhaabbata amantii yookaan waan ta'e qabaachuu baatus jechuudha. Garuu falaasamnoonni gara biyya keessattuu kallattii dhiyaarraan dhufan Awurooppaa kuni baay'inaan yeroo dhiyootti keessattuu jiraachuu waaqaaf jiraachuu safuu yookaan jiraachuu kana manaan jettan ayyaana kana warroota mormanidha. Falaasamoonni namoota dhuunfaa hedduun jechuudha. Mee garaagarummaa falaasama gurraachotaa fi falaasama dhiyaati jenna moo garaagarummaa falaasama namoota dhuunfaati jenna isa kana? Ilaa kun maal sitti fakkaate? Falaasamni addunyeessaadha. Filoosofi is universal. Fakkeenyaaf nama ta'ee yookaan saba ta'ee kan xiinjireenya hin qabaanne hin jiru. Xiinjireenya jechuun maal jechuudha? Metaphysics.
Fakkeenyaaf xiinjireenya Oromoo jetta. Xiinjireenya Oromoo yookaan immoo Oromoo Metaphysics yookaan Oromoo Ontology isa nuyi jennu. Saba ta'ee kan kana hin qabne hin jiru. Garuu gara xiinjireenya gara xiinbeekumsaatti gaafa dhuftu garaagarummaa qaba. Epistemology haala fakkeenyaaf Oromoon fakkeenyaaf xiinjireenya kan mataasaa qaba. Togoowwan sadii irrattidha kan isaan hundaa'an fakkeenyaaf falaasamni Oromoo. Tokko huumaa jenna. Lammaffaa waaqa. Anillee afaan Ingiliziitti undifferentiated being jedhanii kee achi keessan galluu maaliif wal xaxaa gati ta'ee fi isa qorannoo irrattidha kan nuyi barreessuu qabnu. Sadaffaa immoo safuusa jennu. Inni nuyi huumaa jennu suni kosmooloojii isa nuyi jennudha. Kosmooloojii isa nuyi jennu. Garuu asirratti wanta tokko kanatti hubachuu qabdu namoonni tokko tokko waaqaanis huumaa jedhu. Dogoggoran qabu. Garuu gara xiinjireenya Oromoo Ontology, Oromoo Metaphysics gara sanatti gaafate fiddu garuu maali kosmooloojii isa jedhu mul'isuufi. Wantoota lubbuu qabeeyyiif lubbuu dhabeeyyii addunyaa kana keessa kan jiru hundumtuu huumaa jedhame beekama. Uumamni gara biraadha. Uumamni itti fufiinsa. Huumaa kan jedhu kun garuu kosmooloojii suma jedhamu kanadha. Akka jiru kanatti. Isattaansee immoo waaqayyo yookaan waaqa kan jedhu jira. Sadaffaa immoo safuu human ontology. Egaa falaasama Oromoo keessatti namni giddu galeessa. Anthropocentric jedhama kun. Maaliif beektaa asii fi madaallii gootee ilaalta. Karaa tokko kan huumaa kosmooloojii kana isa keessa jiraattudha. Karaa tokko immoo kan waaqayyoodha. Akkamitti waaqayyoon beekuu dandeenya isa jedhu immoo inni karaa ayyaanaati. Yeroodhaaf isa keessan galu. Garuu gara gaaffii keetti hin deebi'a. Kun akkamittiin dhufe yoo jette sabni hundumtuu sabni addunyaa kanarra jiru hundumtuu akkuma jalqaba irratti siifime uumamaanii gaaffiiwwan ambiroo kaasa. Gaaffiiwwan bu'uuraawwaa kaasa. Isarraa kaasee kan inni waa'ee addunyaasaa ibsu. Waa'een addunyaasaa kun immoo isa afaan Ingiliffaatiin world view ilaalcha addunyaa. Fakkeenyaaf sabni Oromoo akkaataatti of ilaalu, akkaataatti addunyaasaa ilaalu, akkaataatti saba gara biraa ilaaluu qaba. Saboonni addunyaa kana keessa jiran hundi isaanii wanta kana qabu. Garuu maal sitti fakkaate qaalluuwwan warra Awurooppaa gaafa jennu Western philosophers warri jedhaman kuni yeroo baay'ee argiteetta yoo ta'e nuuni falaasaman qabani jedhu. Sabni tokko falaasaman qabu jechuun nama miti jechuudha. Nama miti yoo jette immoo maal sitti fakkaate? Kanaafi bituu dandeessa, cunqursuu dandeessa, civilized isa jedhamu qaroomsuu dandeessa. Maaliif cubbuun qabu nama miti ka? Argite wantattiin achidha. Amma fakkeenyaaf fakkeenyuma baay'ee salphaan sii kenna. Ammati yoo gara hoteela deemte ittoo indaanqoo ajajatta. Ittoo indaanqoo gaafa ajajattu kana ittoo indaanqoo kana sii fidu. Dooroo weexisa jennu jechuudha. Isa sii fidu. Garuu bifa ishee si gaafatu sin gaafatan. Indaanqoo gurraatti haa taatu adii haa taatu. Maal sitti fakkaate? Kuni dhugaadhumaaf taanaan wallaaluma guddaadha. Maalirratti hundaa'anii bifarratti hundaa'anii halluu jedhama. Halluu irratti hundoofte namoota gurraachaaf adii karaa falaasamaa garaa gara baasuun sanyummaa gadheedha. Reesizim isa nuyi jennu. Kanaaf inni warri kuni falaasaman qabanii warri kun garuu falaasama qabu inni jedhamu kuni inni kun sanyummaadha. Hin qabu yoo jette sabni kun falaasaman qabu Afrikaan falaasaman qabu yoo jette nama miti jedhaa jirta. Garuu alaamamaa inni beektaa garaagarummaan isaa akkoo xiin beekumsa irratti malee xiin jireenya irratti miti. Fakkeenyaaf akkuma sila siin jedhee falaasamni addunyeessaadha. Dhugaa tokkicha akka inni jiru beektati. Fakkeenyaaf universal truth dhugaa tokkicha akka jiru beekta. Dhugaan addunyeessaa akka jiru beekta. Garuu haalatti nati dhugaa sana hiiktuu interpretation hubattu understanding addaa gara. Argite? Addaa gara ta'uu danda'a. Kanaaf fakkeenyaaf maaliif fakkeenyuma ammas fakkeenya gara biraa tokko siin kenna. Fakkeenyaaf gurraacha jenna fakkeenyaaf gurraacha. Aadaa Oromoo keessatti gurraachi humnaan oliiti. Qulqullummaa guddaadha. Kanaaf waaqa gurraacha jetta. Garuu namoota biratti saba gara biraa biratti tarii
abaarsa ta'uu danda'a. Kuni ilaalcha addunyaati world view Weltanschauung isa nuyi jennu afaan Jarmaniin. Kanaaf garaagarummaa kan qabaatu jira. Garaagarummaa haala ittiin ati hiiktuu fi wanta sana haala ittiin itti hubattu addaa gara ta'uu danda'a. Garuu falaasamni yeroo hundumaa addunyeessaadha. Nuyis immoo kitaaba koo irratti ani yeroo baay'ee fakkeenyaaf kitaaba koo isa jalqabaa irratti isa kanadha. Falaasamni mataansaa maalidha isa jedhamu. Kun maal jedhama? Meetaa filoosofii isa nuyi jennudha. Maaliif falaasamni mataansaa maalidha? Utuu isa sanan deebisin uummanni gurraachi yookaan Afrikaanonni falaasaman qaban jechuun sabni kuni ulaagaalee namummaan guutan isa jedhamutti dhufa. Kanaafuu falaasamni bu'uuraalee namummaa keessaa tokko haa jennu gaa. Mee ila yaadii falaasama Afrikaa fi falaasamoota Awurooppaa garaagarummaan isaanii baay'inaan akkuma isin amma jettan akkaataa sabaadhaan murtaa'uu danda'a. Garuu kaayyoon falaasama Afrikaa isin barsiisaa jirtan yookaan qorachaa jirtanii fi kaayyoon falaasama Awurooppaadha. Garaagarummaa bal'aa ni qabaataa. Galmi isaa tokko ta'uu hin danda'u falaasama waan ta'eef. Falaasamni gaaffii gaariidha kuni baay'ee beektoota baay'ee wajjin wal nu falmisiisaa beektaa. Maaliif ogummaa barbaadu yookaan ogummaa jaallachuu isa jedhutti gaafa dhuftu nuyi amma garbummaa sammuu jala jirra. Mental slavery isa jedhamu. Maaliif beektaa garbummaa sammuu kana jala utuu jirtu falaasamni Afrikaa kaayyoon isaa saba kana akka dhuunfaattis haa ta'u akka Afrikaattis akka sabaattis bilisa baasuudha kan inni qabu garbummaa sammuu jala. Namoonni tokko garuu kun inni faayidaa maalii qabaa isa jedhamudha. Faayidaa guddaadha kan inni qabu. Maaliif isin jedhe beektaa? Fakkeenyaaf amma mee hubadhuuti ilaalati. Imaammata barnootaa, imaammata siyaasaa, imaammata hawaasummaa harki caalaa isaa nuyi isa kan maal jenna isa kolonii Afrikaa dura ture miti. Pre-colonial Afrikaa. Gara caalaa isaa warra eenyurraa fudhanne warra Awurooppaa kanarraa fudhanne. Maaliif falaasama hansaanii kana akka akkaayyaatti keenya moodeel. Garuu falaasamni saba tokko akka akkaayyaatti taa'uu hin qabu. Maaliif beektaa? Ati falaasama dhugaa gaafa barbaaddu dhugaa sana kallattii dhugaa addunyeessaadhaan barbaadda. Universal truth. Maaliif dhugaan tokkittiidha? Ilaa ammas kana hubadhu. Dhugaan lama hin jiru. Dhugaan lama miti, sadiis miti, afuris miti, baay'ees miti, lamas miti. Pluralism yookaan dualism isa nuyi jennu. No, moonizimiidha. Kun jechuun dhugaan tokko. Garuu haala ittiin ati dhugaa sana hiiktuu fi haala ittiin dhugaa sana ibsitu addaa gara. Amma isaanii dhalli namaa bu'aa seenaatidha karaa tokko. Yommuu ati beekumsa wayii tokko ibsitu seenaan suni beekumsa kee kana si daangessa. Maaliif beekumsi dhala namaa iddoodhaa fi yookaan bakkaa fi yeroodhaan daangaa. Bakkaa fi yeroodhaan daangaa beekumsi dhala namaa. Kanaaf hansaanii sunis daangummaa qaba. Erga daangummaa qabaatetti isaan keenyaa kanaa fi akka akkaayya akka moodeelitti taa'uu hin qabu. Gonkuma. Amma namoonni baay'een yeroo baay'ee aadaawwan sonaa kan isaanii hin tuffatu. Hududduubatti hafaadha jedhu. Kan warra Awurooppaa immoo isa ammayyaa jedhama. Ammayyummaa mooderniiti. Akka kanatti ilaalama. Garuu kun sirrii akka hin taanedha. Kanaafuu dhiibbaan falaasama Awurooppaa nurra jira jechuudha. Namoonni akkasidha. Amma fakkeenyaaf mee hubadhuuti ilaalati. Amma fakkeenyaaf biyyi tokko fakkeenyaaf ammatti bilisa kan isheen jedhamtu koo yoo dinagdeedhaan bilisummaa qabaattedha. Biyyi dinagdeedhaan bilisummaan qabaanne fakkeenyaaf biyyoota Afrikaa fudhadhuu ilaali. Kolonii alkallattii jala jirra. Neo colonization isa jedhamu. Amma fakkeenyaaf warra akka IMF, World Bank warri jedhaman kuni isaanii ejentootadha. Maaliif nuyi biyyoonni Afrikaa akka dinagdeedhaan of hin dandeenye nu godhaa jiru. Kun immoo maaliif beektaa? Dinagdeedhaan of hin dandeessu taanaan bilisummaa siyaasaa qaba jettee haasa'uu hin dandeessu. Garuu waraqaarra jiraachuu danda'a. Waraqaarra jira. Garuu bilisummaa siyaasaa hin qabduti.
Amma biyyoonni Afrikaa yoo argite ta'e waggaa 50ffaa, waggaa 60ffaa, waggaa 40ffaa bilisummaa arganne jedhanii kabaju. Garuu bilisummaa maalii kabajaa jirta? Maaliif kolonii alkallattii keessa jirra ammayyuu? Neo colonization. Isa kanaaf immoo jalqaba duraa utuu imaammata barnootaa, imaammata kan siyaasaa, imaammata kan amantiisa ta'uu wantoota addaa garaa utuu barreessitee seera biyyattiin godhiini sammuu namootaa qoraasuutu sirra jira. Maaliifidha kan inni faalamee jiru? Maaliif waan isaanii waan achi nutti dhufu gara dhiyaa kanaa nutti dhufu ala asirratti wanta tokko hubachuu qabna. Wantoonni beekumsi yookaan muuxannoon jireenyaa kan warri Awurooppaa qaban, kan warri Laatiin Ameerikaa qaban kun, kan warri Eeshiyaa qaban kun nuuf hin fayyadu jechuu miti. Garuu akka jirutti kan kee balleessitee kan isaanii fudhachuun sammuu kee kana akka maalitti beektaa sammuu waaqayyoo kan inni jalqaba sii kennee akka ittiin yaadduuf. Fakkeenyis isaa keessatti wanta tokkotu jira. Innis maal inni beektaa risaanii hin balali'a bari. Garuu sammuun daanqoo qabatee guddate. Sammuun daanqoo duwwaa miti daanqoon eessa oolti kosii keessa oolti bari. Kanaaf daanqoo wajjin kosii sana haadhaa kosii sana keessaa raammoo waan arge fuffunaannataa guddate isuma amanee du'e. Garuu uumamni isaa akkas miti. Eenyummaan isaa akkas miti. Ilaasa kana hubachuutu sirra jira. Nuyi yeroo baay'ee waanuma isaan nutti himan akka jirutti fudhanna. Amma fakkeenyaaf kanaafidha namoonni tokko sammuu isaanii akka maalitti itti fayyadu beektaa? Akka hujummootti itti fayyadamu. Hujummoo yoo ati waan barbaaddetti naxxee qarumatti dabarsa. Bu'aambaa jedhama miti afaan Amaaraatiin. Waan itti naxxe. Garuu waan isa keessa darbu sana beeka hin beeku hujummoon. Garuu wanti suni bobbaatii namaa ta'uu danda'a. Bishaan xurii ta'uu danda'a. Bishaan qulqulluus ta'uu danda'a. Summiis ta'uu danda'a. Daadhiis ta'uu danda'a. Hin beektooti. Garuu dhalli namaa akkas miti. Maaliif nuyi namni waan lama uumamarraa adda dhalli namaa. Dhiifama uumama jiran keessaa dhalli namaa adda karaa lama. Tokko karaa sammuu qabaachuu isaatiin. Kuni knowledge isa jennu yookaan intellect isa jennu. Inni lammaffaa immoo bilisummaa. Fakkeenyaaf saree tokko gaafatti dhooftu sareen sun koo iyyee si baqata malee maaliif na dhoofte siin jedhaa hin jedhu. Maaliif uumamaan wanti kun hin kennamneef. Amma fakkeenyaaf yoo fudhattee ilaalte ta'e yeroo tokko utuu nama kutaa keessatti barsiisu nan gaafadhe barattoota koo keessaa tokko waaqayyoo gurraacha moo adiidhaan jedhe. Jennaan adiidha naan jedhe gurbaan kun. Argitee waaqayyoo adiidha. Isa booda mee naa ibsennaan ibsuu hin dandeenye beektaa? Maaliif beektaa? Mana sagadaa yookaan waldaa baay'ee keessa yoo dhaqxee fudhattee ilaalte han kaatolikii ta'uu, han ortodoksii ta'uu, han pirootestaantii ta'uu, han angilikaanii ta'uu rakkoon qabu. Yeroo baay'ee fakkiiwwan jiranii fakkiiwwan qulqulluu haa jennu maaliif fakkiiwwan amantii suni ulfina qabu wanta ta'eef fakkiiwwan kuni namoota adiidha harki caalaan argitetta yoo ta'e. Amma fakkeenyaaf bakka hojjedhu Gambeellaa mana sagadaa kaatolikii keessa kan jiru fakkiin Kiristoosii gurraachaan kaafamee jira. Waan akkasii fakkeenyaaf muuxannoon akkasiin jiru. Gurbaan kun argitee fakkiiwwan kuni manni sagadaa keessa jiran kun mataan isaanii dhiibbaa irratti uumaniiru. Akka waaqayyoo gurraacha waaqayyo adiidha akka jedhamuuf garuu amma ani itti hime waaqayyo afuura argite afuurri immoo halluu hin qabu. Amma argite doktor kaayyoon falaasama Afrikaa kana cabsuudha jechuudha kallattiidhaan. Kana cabsuu karaa tokko karaa koloneeffannaatiin aadaa keenya warroota burkutaan sana yookaan immoo beekumsa natoo isa jennu yookaan indigenous knowledge beekumsa natoo kana qorachuudha. Qorannee ammayyummaa wajjin wal qabsiisne integration walitti finnee imaammata barnootaa keessatti imaammata hawaasummaa fi imaammata siyaasaa keessatti itti fayyadamuu nurra jira isa jedhuufidha. Falaasama Afrikaatiif akka Oromootti falaasamni nuti gumaachineme akka qorataa tokkotti. Akka waliigalaatti dhugaadhuma dubbachuudhaa fi falaasamni Afrikaa bu'aa guddaa buusee jira yeroo ammaa.
Amma fakkeenyaaf argiteetta yoo ta'e hamma biyya Ameerikaa keessatti illee yuunivarsiitii gurguddoo keessatti illee akka gosa barnootaa tokkotti hin kennama. Amma fakkeenyaaf asii utuun gara biyya Keeniyaa deemee ani hin baratiini asittani falaasama Afrikaa kan jedhu tokkollee hin baranne. Maaliifi kennamaan turre manni barumsaa inni itti baradhe suni kennaan ture maaliif ani dippiloomaadhaan nan deeme gara biyya Keeniyaa Naayiroobii Kaatolik Yuunivarsiitii yommuun achi deemee baradhe. Kanaaf yommuun achi dhaqe baay'eenne maaliif achi gosa barnootaa baay'eetu jira falaasama keessa isaan keessaa fakkeenyaaf falaasama Afrikaa kan ilaallatanii gosa 7 keessaa gosni 3 Afrikaa ilaallata argite. Kanaaf isaanii dhugaadhumaaf taanaan deemaniiru. Biyyoota Afrikaa yoo baay'ee fudhatte ilaalte biyya Itoophiyaa wajjin yoo ol bukkee qabdee ilaalte karaa falaasama Afrikaa nuyi dudduubatti hafneerra. Anis immoo kanaaf jedheen gara hankeenyaatti dhufe. Garuma hankeenyaatti gaafatti dhuftuyyuu falaasama Oromoo jedhee gaafan kaa'u namoonni xinnoo quqquuqaman jiru. Namoonni hin jaallanne maaliif falaasama Itoophiyaan jettuu jedhu. Argite achis gaaffii addaa garaatu jira gara sanatti seennu wantichi siyaasa gatii ta'eefi garuu maa'inni ani karaa tokko wanta lama argisiisuun barbaade fakkeenyaaf digirii koo isa sadaffaa keessatti. Tokko falaasama jechuun maal jechuudha isa jedhu. Falaasamni mataan isaa maalidha? Maa'inni falaasamni utuu hiikaa falaasamaan kaa'ini maaliif falaasamni hiikaa addaa garaa qaba. Malee hiikaa hiiktokkee ajennu yookaan immoo qeenxeetti kennuun hin dandeessu. Maaliif ilaalchi namoota addaa gara wanta ta'eef. Kanaaf ani kanan kaase tokko gaaffii falaasamni maalisa jedhu. Fakkeenyaaf Afrikaa keessa kan isaanitti tokko nuqeeqan keessaa tokko maal sitti fakkaate mala falaasamaan qabdan isa jedhu. Malli falaasama. Mala falaasama philosophical approach. Garuu fakkeenyaaf amma falaasama yoo fudhatte ilaalte ta'e asirratti illee sila wanta tokko yaadaan ture amma fakkeenyaaf gosni falaasamaa fi gosoota barnoota biraa gosoota barnoota biraa gidduu jiru garaagarummaa jiru ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif gara gaaffii keetti sii dhufuuf jedheen gaaffii isatti gaafatte maaliif contribution yookaan immoo gumaacha yookaan bu'aanni buuse maalinni amma yoonaan jettu maaliif saayinsiin uumamaa jira amma fakkeenyaaf saayinsiin uumamaa jira natural science nu jennu saayinsiin hawaasummaa jira saayinsiin sirnaawaa kan jedhamu immoo jira saayinsiin sirnaawaa gaafa jennu loojikii fi for mathematics sanuu jennudha herregaa fi loojikii garuu falaasamni kanarraa adda bari falaasamni kanarraa addadha. Maaliifidha falaasamni kanarraa adda kan inni ta'e maaliifidha falaasamni karaa tokko addunyeessaadhaa jenneerra karaa tokko immoo naannoodhaan murtaa'a. Egaa isa naannoo sanaa nuyi hin qorannu kan maalii qorachaatu turre dur warroonni nu dura warri turani koo qorataniiru garuu kan isaanii qo'achaa turani falaasama natoobiti kan isaan qorachaa turan indigenous philosophy lakki kan Awurooppaa yookaan kan Oromaa qorachaa turan isa qorachuun gadheedhachuu koo miti at least illee maal gochuu qaafta comparative study kan jedhamu jira biti eeyyee isa akkasii kana qorannaa akkasii kana gochuutu sirrii ture amma garuu nuyis falaasama kan mataa keenyaa qabnaayi inni jedhamu gaaffii akkasii kaasaa jira. Fakkeenyaaf barattoonni falaasama baratanii gaaffii akkasii gaafataa jiru. Sadaffaa immoo fakkeenyaaf kitaabonni waa'ee aadaa yookaan falaasama natoo irratti barreeffamanii fakkeenyaaf ani falaasama Oromoo irratti barreesseera kitaaba koo isa duraa keessatti yuunivarsiitiidhuma sanadha yookaan naa maxxansiise. Yommuu sana fakkeenyaaf ilaa filaamee isa jedhamu mala sana fideen ittiin hojjedhe. Ilaa filaamee filoosofii. Eeyyee ilaa filaamee filoosofii sanaan hin hojjedhe. Ilaa filaamee filoosofii sana ilaa filaamee filoosofii jechuun waan gara biraa miti. Ilaa filaamee philosophical approach jechuun hermeneutic approach isuma jennu jennudha. Hermeneutic approach. Gara kan keenyaatti madaqsuu jechuudha. Eeyyee gara keenyaatti silumayyuu jira. Maqaa isaatu addaa gara malee. Maaliif isin jedhee beektaa? Amma fakkeenyaaf gara falaasama Oromootti gaafa dhuftu dhugaadhuma dubbachuudhaaf
falaasaan biyya Jarman tokko tureera. Falaasaan kun eenyu jedhama beektaa? Maartiin Heediger jedhama. Kitaaba tokko barreessee ture. Kitaabni inni barreesse kuni Being in the Time jedhama. Achi keessatti inni jiruuf jireenyi nama baay'ee adda akka ta'e hubatee ilaale. Kanaafi uumamoota jiran keessaa namni adda ta'uusaa. Maaliif adda ta'e beektaa namni? Tokkoffaa man is a questioning being jedhama. Jechuun gaaffii kan gaafatu nama. Ilaa argite? Namarraan kan hafe uumama jiran kana keessaa namni gaaffii gaafatu hin jiru. Kanaafi isa kanaaf immoo maqaa maal jedhamu kenna beektaa? Daazaayin isa jedhamu kana kenna. Galanni falaasota natoo Oromootiif haa ta'u, Oromoo indigenous philosophers isuma nuyi jennu, nuyi garuu falaasama kana qabna. Silumayyuu. Maaliif beektaa? Amma fakkeenyaaf gara falaasama Oromootti gaafatti dhuftu wanti jiruuf jireenya saree jedhamu jiru fakkeenyaaf. Jiruuf jireenya namaa. Eeyyee ilaa hubadhu. Jiruuf jireenya saree yookaan jiruuf jireenya mukaa, jiruuf jireenya dhagaa yookaan jiruuf jireenya lagaan jettu hin jedhamu. Akkasumas jireenya namaan jedhamu. Maal jechuudha kanatti qabdu? Jiruuf jireenya namaa. Maaliifi jireenyi namaa fi ilaa hubadhu ilaali. Jireenyi namaa fi jiruuf jireenyi namaa fi jireenyi adurree yookaan jireenyi fattee addaa gara. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa jiraatu ani akka namaatti hin jiraadha malee akka fatteetti hin jiraadhu. Maaliif beektaa? Uumamaan kanan fudhadhee ayyaanni jira. Ayyaanni sun ayyaana fattummaa otoo hin taane ayyaana namummaa. Ayyaana namummaa. Meegaa Dooktar gara amma sa'aatiin keenya gara dhumaatti waan dhufeef kitaaba keessanitti dhufna. Dhugaa ganamaa waan jedhu tokko kitaaba keessan irratti argeera. Sana waan xiqqoo naa kaastanii waa'ee dhugaa ganamaa kaastaniitu kitaaba keessan afaan Amaariffaan barraa'e tokko irratti immoo namni hedduun kan jaallatu sirna barnootaa biyya kanaa keessatti fakkeenya fudhatamee kan barsiifamu Abbabee Bassoo Bal'aa Caalaa Cuubee Cabbate kan jedhu gootanii fuutanii baastaniitu Abbabeen sababa maaliifitu bassoo nyaannaa Caalaan immoo sababa maaliif cuubee kaase bassoon kan eenyuti yaada jedhu ture. Mee waan sana walitti qabdanii waa'ee dhugaa ganamaadhaan. Waa'ee dhugaa ganamaatti gaafa dhufnu dhugaan ganamaa inni jennu afaan Ingiliffaatiin isaa primordial truth isa jedhamudha. Inni kun dhugaaf taanaan guyyaa lamatti iyyuu dubbannee fixuu hin dandeenyu maaliifi falaasama bal'aadha. Garuu gabaabumatti sii deebisuu fi maal beektaa togoowwan jireenya Oromoo keessa jiran keessaa 3 kaa'een lafa kaa'een ture sila. Kun immoo maanni uumaa, waaqaa fi safuudha. Amma dhalli namaa akkuma nuyi sila jennu waa'ee jiruuf jireenya namaatti dhufnu. Dhalli namaa gaafa jiraatu akka namaatti jiraata miti akka bineensa gara biraatti hin jiraatu yookaan immoo fakkeenyaaf jennu akka saree tokkotti yookaan akka durree tokkotti hin jiraatu akka namaatti jiraatu. Akka namaatti gaafatti jiraattu immoo yeroo hundumaa jireenyi kee sun jireenyatti jiraattu sun yookaan immoo jiruuf jireenya ati qabdu suni dhugaa ganamaa wajjin wal qunnamuu gochuu qaba. Dhugaan ganamaa kun immoo safuu wajjin wal qunnamee jira. Maa jechuudha safuu gaafa nuyi jennu. Amma fakkeenyaaf jiruuf jireenyi namaa namni hariiroo qaba. Hariiroo namni egaa hariiroon isaa kun karaa lamaan ibsama. Tokko hariiroonni uumaa wajjin qabu. Karaa biraa immoo hariiroonni waaqaa wajjin qabu. Hariiroo inni uumaa wajjin qabu kallattii afuriin beekama. Hariiroo jiruuf jireenyi namaa hawaasaa wajjin qabu. Hariiroo jiruuf jireenyi namaa uumamaa wajjin qabu. Hariiroo jiruuf jireenyi namaa maatiisaa wajjin qabu. Hariiroo jiruuf jireenyi namaa matayyaa yookaan individual qabu. Inni kun hariiroo jiruuf jireenyi namaa uumama, hawaasa, maatii fi matayyaa wajjin qabu seera namaa jedhamee beekama. Asiin immoo kun egaa maal jedhama? Kuni dalgee jedhama. Dalgee horizontaal hariiroo nuyi qabnu. Hariiroo oleen immoo jira vertikaal. Kan nuyi waaqayyoo wajjin immoo qabaannu immoo jira. Inni kun immoo seera waaqaa kan jedhamu safuu wajjin walitti dhufee jira. Amma gaaffiin xiin beekumsaa epistemological question kan ka'u jira. Akkamittiin nuyi fakkeenyaa fi hariiroo waaqaa wajjin qabnu kana kanii fakkeenyaa fi hariiroo nuyi waaqaa wajjin qabnu kuni addunyeessaadha.
Inni kuni har'umeedha temporaal. Temporaal. Inni kun garuu dhaabbataadha. Akkamittiin immoo walitti araarsina isa jedhuuf immoo nuyi beekumsa addunyeessaa universal knowledge yookaan immoo dhugaa addunyeessaa universal truth kana ittiin beeknu maaliif karaa tokko akkuma sila jedhee falaasama natoo Oromoo keessatti ilaa hubadhu falaasama natoo Oromoo keessatti beekumsi karaa tokkoon muuxannoo jireenyaarraa dhufa. Garuu inni muuxannoo jireenyaa sanarraa dhufu immoo isa kan seera waaqa kan safuu kana wajjin walitti firoomsuun baay'ee barbaachisaadha. Isa kana immoo akkamittiin beekna yoo jenne namni gaafa uumamu beekumsa kana fudhatee dhalata. Kuni innate knowledge isa nuyi jennudha. Kanaaf dhalama fakkeenyaaf falaasama yookaan ilaalcha Oromoo keessatti kan sitti tolu Oromoon seera akka barbaadetti jijjiiraa hin tuma. Garuu safuun hin jijjiiramu dhaabbataadha. Kanaafidha seerri hundumtuu safuu miti kan nuyi jennu kanaaf safuu jijjiiruu hin dandeessu. Kanaaf egaa kun maaliif si gargaara wantoonni addunyaa kana keessa jiran hundumtuu heeraan kan naqamanii ta'anidha. Isaan kana karaa tokko muuxannoo jireenyaarraa fudhatta. Karaa tokko immoo uumamaan kanatti argatte beekumsi jira. Isaan kana baalaansi jechuudha madaaltee jiraachuu jechuudha. Kana madaaltee gaafati jiraattu gara kamitti dhuftaa gara dhugaa ganamaatti dhufuu keeti. Maaliif dhugaa ganamaa jechuun maal jechuudha karaa biraa wantoonni addunyaa kana keessa jiran marti cufti duuchi dhugaa ganamatti hin uumaman qabu. Dhugaa kana dabsuu jechuun seera waaqaa dabsuu jechuudha. Safuu dabsuu jechuudha. Safuu cabsuu jechuudha. Kanaaf isaan kana bitaaf mirga fuulduraaf dudduuba ilaaltee haala yerootiin wal madaalchistee jiraachuun dhugaa ganamaatti deebi'uudha. Dhugaa ganamaa dabsuu jechaan seera waaqaaf lafaa dabsuu darbii dabsii bokkuu kana barreesseera ilaalcha Oromoo isa jedhu irratti barreesseera. Isa kanadha dhugaa ganamaa inni jedhamu. Namni yeroo hundumaa qoncooraa jennu yookaan cuubee baatee deemu yeroo hundumaa kan jeequmsa kaasusa. Biyya Itoophiyaa kana keessatti Oromoon argiteetta yoo ta'e seenaan Oromoo haalanni ittiin barraa'e haalanni ittiin boocame yoo argiteetta ta'e baay'ee nama gaddisiisa. Akka uummanni kun sabni guddaan kun waa'ee qaroominaa dhiisiiti akka bineensaatti nama ajjeesu. Maaliif hin qaroomne? Garuu inni qaroome immoo warra akka Abbabeefaa immoo maqaa dha'uun hin barbaachisu. Isaan immoo bassoo nyaatu. Bassoo dhugu. Isaan qaroomaniiru ka. Hankeenya garuu sadarkaa bassoo nyaachuu yookaan dhuguu irrallee hin geenye. Isa kana maal jechuuf karaa falaasamaa kaasee wanta sana qeequuf jedheenidha. Kanani kana fide saba tokko tuquuf miti. Garuu falaasamuma Afrikaa keessatti illee nuyi ikkoo anumti si dhibu nuyi falaasamni namoota biraa nun barbaachisanii jedhaa jirra miti. Muuxannoo jireenya kan isaanii fudhanna. Garuu kan keenyaa wajjin wal bira qabnee ilaaluu qabna. Malee akka jirutti kan isaanii sana fudhannee hankeenya immoo fakkeenyaa fi beekumsa natoo yookaan falaasama natoo indigenous philosophy or knowledge isa jedhamu kana isa reject yookaan immoo isa ignore gochuun nurra hin jiru isa jedhamudha. Guyyaa kan biraa wal argina jedhee mayyaada yeroo bal'aa qabanne keessummaa taatanii affeeramuu keessanii fi guddaa sin galateeffanna. Tole anis isin galateeffadhaa ulfaadhaa. Kuula ogummaarraa kana fakkaata ture. Keessummaan keenya Dr. Yoosef turanii ani immoo Lalisaandirii Sadamin ture. Amma dhumaatti waan nu waliin turtaniif hedduu sin galateeffanna. Sagantaawwan OMN afaan kan biroo waliin turtii gaarii.